akka rakkootti rakkoo akka dubbiitti dubbii kan jedhu keessatti yaada kana keessatti qabannee turre. Egaa biyya somni baay'ate keessatti dhugaan keessummaadha akkuma jedhan kana keessatti Itoophiyaa keessatti wanta akkasii raawwachaa jira. Ashamaar kafuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii gungummiidha torbanitti al tokko karaa Horni Miidiyaa isinii darba. Qophii kanarratti haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jiruu fi Oromoon ofiisaatti maal gungumaa jira walitti immoo maal gungumaa jira kan jedhu qabxii lama qabannee isinii dhiyaannee jira. Qophii kana qopheessuun kan sinfaana turu Allalisaa Dhabaati. Ogeessi kaameraa koo Abdullaahi Guyyooti. Amma xumura qophii kootti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaa gungummiin koo qabxii tokkoffaan kaabineen Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti namoota umuriitiin deeme keessatti haala isaanii irratti raawwachaa jiranii fi dararaa inni amma namoota manguddoo Oromiyaa keessatti raawwataa jiruu fi qabxii lammaffaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa biyya Itaaliyaa keessatti giddoo kana keessatti badhaasa argatanii turanitti yaada tokko qabannee isiniif dhiyaadheen jira. Amma xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaa dararaan Oromiyaa keessatti keessumaa milishaa fi kaabinoonni bakkoota garaagaraa keessatti namoota umuriitiin deeme walgahii bahaa yookaan immoo ilmi keessan leenjii waraanaa fudhatu jedhanii bakkoota garaagaraa keessatti uummata rakkisuun kun ammas itti fufeema jira. Ammas otoo yaada kootti hin galiin viidiyoo tokko jira viidiyoo ilaallee qophii keenyatti fufna. Ilkaansa garuu fayyaa? Ilkaansa jajjabaay? Ilkaansa cabaay? Ilkaansa ta'u taanaan maal godha? Ilkaan hin qabu taanaan hin ta'u? Emme ilkaan kee? Bakka gala. Viidiyoo kana akkuma argitan egaa jaarsa umurii waggaa 80 irratti qullaa baasanii yeroo isaanii lafa bakkee keessatti yeroo isaanii yaada itti dubbatan ni argama. Kana irratti egaa ilma kee yookaan immoo ilmi kee adeemu yookaan immoo leenjii yookaan immoo walgahii haaboo wedhanii yeroo isaanii jaarsa umurii waggaa 80 rakkisanii fi haadhaaf abbaa bakka qonnaa isaan yookaan bakka misooma isaan irra jiran irratti rakkisanii ni argama. Ilmi yeroo sana keessatti bakka sanatti dhaabatee jira. Kanaaf kaabineen wayyaarraa baasan yeroo san manguddoo waggaa 80 rakkisan kana akkuma argitan viidiyoo irratti ni mul'ata. As keessatti egaa walgahii bahuun bakka kam keessatti ilkaan gaafachuun barbaachisu isaanii ilkaansaa ilaalaa jedhanii yeroo isaan haasa'an faani mul'ata. Bara mootummoota darban keessa ilkaan ilaalanii walgahii baasuun kun waan baratamaa miti. Amma garuu kaabineen keessumaa Oromiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti dhalootaan kaabineen amma Oromiyaa keessa jiru akka naannootti yookaan akkuma aanaatti kaabineen muudame waan jiruufi keessa walii beekanii fi gatii beekanii fi jaarsa waggaa 80 qullaa baasanii rakkisanii jiru. Ilma isaa walgahii baasuuf otoo hin taane waraana geessuu fi akka isaan ilkaan ilaalan kun wal nama gaafachiisu. Kanaaf immoo dirqamaan otoo fedha isaa malee mucaa kana haadhaaf abbaa biraa qabanii yeroo isaan rakkisan ni argama. Yeroo sanatti egaa abbaan mucaa garaa dhalaati waan ta'eef yeroo inni boo'u yeroo inni lafa gangalatu wayyaa ofirraa baasee yeroo inni kadhatu ni mul'ata. As keessatti garuu nuyi beekna walgahii deema malee bakka deemu hin qabu jedhanii garuu yeroo jaarsa akkasitti kadhatu keessatti kaabinoonni warri kaa yookaan immoo warri milishaan yookaan humni addaa bakka sana jira yeroo sanatti ilkaansaa ilaalaatii ilkaansaatiin fudhannee deemna jedhanii yeroo isaa waan jedhan ni mul'ata. Garuu as keessatti kan nuti kaasnee darbuu dandeenyu baroota darban keessatti yeroo mootummoonni darban wanta akkasii raawwatameen beeku. Gara mootummaa kana garuu gaafa biyyoota ollaa wajjinis wal lolanii dirqama walgahii baasuu dirqama immoo uummata walitti qabanii yookaan immoo akka isaan hiriira mormii gaggeessan ni mul'ata.
as keessatti gaa namni ilkaan ilaalamu yookaan bara mootummoota darban keessa ilkaaniin ilaalamu ture. Garuu akka nama horii gurguru yookaan akka fardaa yookaan akka harree akka saawwan tokkotti ilkaan ilaalanii nama walgahii baasuun kun dhuguma waan dhugaadha yookaan immoo wanta itti yaadamee walgahii baasuufidha kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Maalumaafuu kaabineen Oromiyaa keessa jiru namoota bakkoota garaagaraa keessatti rakkisuu fi nama ilkaan ilaalanii walgahii baasuun kunis ammas waan baratamaa dhufe fakkaata. Kanaaf ilkaan ilaalanii nama walgahii baasuun yookaan saawwan mitiin gurguramu harree mitiin bitamu. Kanaaf ilkaan ilaalanii walgahii baasuun sunis wanta sobaadha yookaan immoo waraana geessuuf akka ta'e wal nama gaafachiisu. Garuu mootummaan gama tokkoon nagaa buusna jechaa gama tokkoon immoo uummata yookaan dargaggeessa Oromoo bakkoota garaagaraatti walitti qabee ilmaan hiyyeessaa waraanatti bobbaasaa jiraachuunsaa ni beekama. Kanaafis immoo kuni bara mootummaa ammaa keessa ta'e natti fakkaata. Kanaafis kaabineen keessumaa akka naannoo Oromiyaatti warreen muudamanii jiran kanarratti gahee guddaa taphachaa jiru. Ammas waan dhaabbatee miti. Ilmaan hiyyeessaa fi abbootiin hiyyeessaa ammas rakkinumaa fi darara hamaa keessa jiru. Sa'aatii qabu fayyadamuuf qabxii lamaffaatti yeroon darbu Piraayim Ministeerii yookaan muummee ministeerii Itoophiyaa biyya Itaalii keessatti gidduu kana badhaasa argatanii jiru. Badhaasa kanas kan kenneefii FAO yookaan immoo warra dhaabbata qonnaa yookaan dhaabbata qonna nyaata mootummoota gamtoomanii kan jiru yookaan UNHCR itti kenneefi as keessatti dhaabbatichi kenneefi FAO yookaan immoo Agrocol medaaliyaa kan jedhu fudhatee jira. As keessatti kan inni medaaliyaa kana miilana fudhatee yookaan immoo dhaabbanni nyaata mootummoota gamtoomanii kan kenneefi kuni mootummaan yookaan muummeen ministeera Itoophiyaa as keessatti gahee guddaa taphateera yookaan immoo akka Itoophiyaa keessatti beelli hin jiru kan jedhu sanaaf fakkaata kan isaan badhaasa kana kennanii fi garuu badhaasni muummeen ministeera Itoophiyaa miilana fudhatee fi kan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru kun immoo wal argaa kan jedhu wal nama gaafachiisa. As keessatti bakkoota garaagaraa keessumaa warri United Nations Itoophiyaa keessa jiran kuni warra United Nations bakkoota garaagaraa jira yookaan biyyoota alaa keessa kan jiran kana kadhachaa jiru. Maaliif kadhatu kan jedhu kana keessatti immoo Itoophiyaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti uummanni beelaaf saaxilamaa jira. Uummanni keessumaa Tigraay keessallee yeroo lolli darbe keessatti hamma yoonaatti beelli namoota miiliyoona 4 oliitu beela hamaa keessa jira jedhama. Isarra darbees immoo bakkoota garaagaraa keessumaa Qeella Wallaggaa fi Wallagga Lixaa fi Qeella Wallaggaa yeroo darbe yeroo dhukkubni busaa achi ture kana keessatti dhukkubni bakka san haa jiraatu iyyuu malee beelli achi keessa jiruu fi uummanni achi keessatti rakkina hamaa argaa ture. Isarra darbee godina Horroo Guduruu Wallaggaa ammas Hagamsa keessa warreen jiran namoota 50,000 olitu beela hamaa keessa jira. Garuu United Nationiin kan mootummoota gamtoomanii kun Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti nyaata yookaan immoo qamadii oomishuu fi kanneen kana fakkaataniin beela dur jiru hir'isuutiin ammas sadarkaa argate yookaan medaaliyaa miilana argatee jira. Medaaliyaa kanas kabajni isaaf mala yookaan immoo mootummaan kun yookaan muummee ministeera Itoophiyaa baroota mootummoota darban fooyya'insa argisiiseera waan ta'eef medaaliyaan kun isaaniif mala yookaan kabaja argisiisaa jedhee Agrocoliin medaaliyaan kennameefii jira. Garuu wanti qabatamaan amma Itoophiyaa keessatti jiruu fi uummanni miiliyoona 30 ol dhukkuba garaachaan qabamee bakkoota garaagaraatti beela dhabee yookaan immoo nyaanni gahaan akka hin jirre United Nations Itoophiyaa keessa jiru gaafachaati jiru. Ammas waan gaafataa jirudha. Wanta dhiisameeru miti yookaan immoo beelli Itoophiyaa keessa jiru waan dhaabatee hin jiru yookaan immoo mootummaan Itoophiyaa kun achi keessatti dararaa yookaan immoo dhokaasni achi keessa jiru uummanni akka beela'uuf sababii guddaa taasiseera jedhee ammas gaafachaati jira. As keessatti ibsa FAO'n baase kana keessatti muummeen ministeera Itoophiyaa qabxii 3 kaa'ee ture. Qabxii 3 kun gahee midhaan nyaataa muummeen ministeera Itoophiyaa bahamee fi kabajni kun kennamee fi jedhee itti aansees hojii dhabdummaa Itoophiyaa keessatti ta'amaa jiru hir'isuu irrattis badhaasni kun kennameeraa fi jedhee inni sadaffaan immoo hanqinni midhaan nyaataa hir'isuufis qooda muummeen ministeera Itoophiyaa bahee kanaaf bahee waan guddaadha waan ta'eef kanaaf kabajni guddaa fi kabaja guddaatiin kennineerraa fi kan jedhu ibsa FAO'n kun baase yookaan
immoo agro calling medaaliyaan kun kennameeraa fi jedhee kana keessatti garuu wanti qabatamaan amma ta'aa jiruu fi qeeqni muummee ministeera Itoophiyaa irratti ka'aa jiru kunis ammas bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Namni miliyoona 4 bakka Itoophiyaa keessaa bakkoota biraatti yookaan immoo biyyoota ollaatti baqachaa otoo jiru ti akkamitti midhaan nyaataa yookaan immoo Itoophiyaa keessatti midhaan nyaataa mirkanaa'eera yookaan beelli hin jiru jechuu dandeenya kan jedhu bakkoota garaagaraatti mootummaa kanarratti qeeqni ka'aa jira. Kun immoo wal nama gaafachiisu uummanni buqqaa otoo jiruuti uummanni immoo Itoophiyaa keessaa bahee biyyoota ollaatti otoo baqachaa jiru kanumti Itoophiyaa keessa jiru ilmaan hiyyeessaa bakkoota garaagaraatti keessumaa Boorana keessa illee kaasuu dandeenya. Namatu akka qotiyyootti gindii harkisee yeroo inni mi'aan mataasaa yookaan immoo qotisa qotaa jiru ni mul'ata. Garuu as keessatti United Nationiin Itoophiyaa keessa beelli hin jiru jedhee yeroo inni muummee ministeera Itoophiyaa kana badhaasu kun ni mul'ata. Kanaaf egaa wanti amma United Nation keessatti hojjetamaa jiru dhugaan achi keessatti hojjetamaa jiru fi Itoophiyaa keessa dhugaan jiru immoo wal hin argu. Ammas egaa muummee ministeera Itoophiyaa irratti qeeqni ka'aa jiru keessumaa Profeesar Taaddasee Birruufaa achirratti yaada kaaseeru qaba. Miidiyaan Itoophiyaa keessa jiru tokkos muummee ministeera Itoophiyaa irratti qeeqa kaaseera. Qeeqni kunis egaa namni miliyoona 50 ol otoo buqqa'ee fi beela hamaa keessa jiruuti akkamitti muummee ministeera Itoophiyaa fi agro calling kun yookaan medaaliyaan kun kennameefi kan jedhu komiin irratti ka'aa jira. Kanaafis egaa isarra komiirra darbeeyyuu komiirra darbeeyyuu gaa United Arab Emirates akka inni badhaasa kana fudhatuu fi gahee guddaa kan taphate United Arab Emirates dha yookaan immoo United Arab Emirates kuni muummee ministeera Itoophiyaa akka durii dhageetti waan dhabee fi hini bite badhaasa kana kan jedhamullee ni jira. As keessatti immoo gahee guddaa kan taphate United Arab Emirates tu birrii yookaan immoo doolaara miliyoona 500 kan itti tilmaamu kanaaf itti kenname yookaan isaaniitu bitee fi jedhee ni yaadama. Kanaafis as keessatti gahee guddaa United Arab Emirates gahee taphateera kan jedhus ni jira. As keessatti gafaawwan ibsa dhumarratti baaseeni muummee ministeera Itoophiyaa nyaataan of danda'eera Itoophiyaan kan jedhuuf badhaasnee dheera. Inni lammataa immoo ashaaraa magariisaa Itoophiyaa keessatti taa'amee jiru yookaan immoo ashaaraa magariisaa baroota darban dhaabamee jiru irratti isarrattis muummee ministeera Itoophiyaa hojii guddaa hojjetaniiru kan jedhu ni mul'ata. As keessatti nyaataan of danda'u keessatti qamadii yeroo darbee bakkoota garaagaraa keessatti qamadii oomishne irraa jedhee muummee ministeera Itoophiyaa ofirra dabarree biyyoota alaaf ni ergina jedhee ture. As keessatti mootummaan Oromiyaa yookaan immoo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dudubbachaa ture yeroo baay'ee ajandaa ta'ee ni mul'atama. Garuu qamadiin Itoophiyaa keessatti mul'ate yookaan qamadiin Itoophiyaa keessatti oomishame kuni biyyoota alaa bakkoota kam keessatti akka inni raabsame hin beekamu. Isuma irrayyuu qamadichi achi keessatti Itoophiyaa keessatti oomishame qulqullina hin qabu jedhee karaa boorderaa bakkoota garaagaraa keessatti qulqullina hin qabu jedhamee deebi'ee irra ni jedhama. Kanaaf yoo qamadii namni kun Itoophiyaa keessatti oomishamee jiru bakkoota garaagaraa keessatti uummanni akkamitti beelahaa jira kan jedhus wal nama gaafachiisa. Qamadichis eessa dhaqqadha otoo qamadiin jiraate biyyoota alaa keessatti amma qamadiin Itoophiyaa galaa hin jiru amma qamadiin Itoophiyaaf yookaan immoo uummata achi keessatti rakkataa jiruuf qamadiin sun galaa hin jiru kan jedhu wal nama gaafachiisa. Ammas Itoophiyaa keessatti wanti raawwatamaa jiru dhugaan jiruu fi United Nation miilana medaaliyaa kana badhaase wal nama gaafachiisa. Kanaafis wanti qabatamaan Itoophiyaa keessa jiruu fi United Nation miilana badhaase kuni waliin argatu jechuu dandeenya. Akkuma United Arab Emirates bitee kennee fi kan jedhu sunis yaada dhugaa ta'uu danda'a. Inni lammaffaa ashaaraa magariisaa jedhamee Itoophiyaa keessatti mootummaan yookaan muummee ministeera Itoophiyaa waggaa waggaatti ashaaraa magariisaa kun hin dhaabata. Ashaaraa magariisaa dhaabachuun kun fakkeenyummaadha yookaan yaada gaariidha. Garuu waggaatti biliyoona 50 oliitu dhaabata biqiltuun Itoophiyaa keessatti jedhamee yaadama. Garuu achi keessatti ashaaraa magariisaa kun dhuguma biliyoona 50 kun waggaatti dhaabata kan jedhu kun wal nama gaafachiisa. Isa waggaa lamaan kanas yookaan isa waggaa sadan kana dhaabatu waggaa waggaatti kaameraatiin waraabanii idiit godhanii gadhiisuu irraa kan hafe wanti ashaaraa magariisaa biliyoona 50 dhaabata taanaan Itoophiyaan magariisummaatiin badhaati waggaa lama booddee jechuudha. Kanaaf ashaaraa magariisaas dhuguma Itoophiyaa keessatti wanti ta'aa jiruu fi wanti amma United
Nation badhaasa miilana badhaasee fi fakkeenyummaa qaba muummee ministeera Itoophiyaa jedhee badhaase kuni wanta wal nama gaafachiisudha. Maalumaafuu muummee ministeera Itoophiyaa miilana badhaasa argatee jira. Isa badhaasa irra darbes akka fakkeenyummaatti biyyoota Afrikaa keessaa muummee ministeera Itoophiyaa miilana fakkeenyummaa argisiiseera jedhee badhaasee jira. Kanuma wal qabatee egaa akkasuma Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessattis amma daandiin yookaan immoo walitti bu'iinsa bakkoota garaagaraa keessatti mudachaa jiruuni yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo karaa cufee bakkoota garaagaraa keessatti egaa rakkinni yookaan immoo sochiin garaagaraa yookaan immoo waajjiraaleen garaagaraa cufamanii jiru. Isa kana keessatti egaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan warri nageenya irra hojjetanii bakkoota garaagaraa keessatti karaan cufamee jira yookaan immoo daandiin bakkoota garaagaraa keessatti waajjirri keenya cufameera jedhaniis yaada kaasaati jiru. Keessumaa bakkootatti milkaa'insi argisiiseera jedhee yookaan milkaa'inni argameera jedhee Oromiyaa warra Oromiyaa nageenya irraa warri dubbatamee jiru. Bakkoota akka Horroo Guduruu, Wallagga Lixaa, Qeelloo Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessattis shaneeni karaa cufee yookaan immoo uummanni darara argaa jira yookaan baankiin bakkoota garaagaraa keessatti cufamee jira jedhee yaada mataasaa dubbatee jira. Kunis unurratti qorumsa ta'uu danda'a jedhanii yaada kaasanii turanii garuu araarri jira yeroo jedhan kana keessatti nuyi qaamni waraanni araarri sadaffaan ni hundeeffama yookaan araarri marsaa sadaffaan ni hundeeffama jedhanii yeroo odeessan kana keessattis bakkoota garaagaraa keessatti immoo wal dhabdee yookaan ajandaa ta'ee ni dubbatama. Maalumaafuu bakkoota garaagaraa keessatti uummanni ammas rakkina argaa jira jedhee nageenya Oromiyaa irraati bahaa kan jiru kuni. Kana keessatti egaa waraana adda bilisummaa Oromoo wanta yaada kaaseeruun qabu marii marsaa sadaffaafis immoo nuyi qophiidha kan jedhe Prime Minister Obbo Shimallis Abdiisaati. As keessatti egaa Obbo Shimallis Abdiisaa yaada kanaa dubbatan malee karaa waraana adda bilisummaa Oromooti yookaan immoo gaggeessaa waraana adda bilisummaa Oromooti wanti gadi bahee dubbatameeru hin jiru. Isas marsaa sadaffaa kanas gara fuulduraatti hin mari'atamuu fi hin mari'atamuu dhiisuusaa wanti ammatti karaa waraana adda bilisummaa Oromoo gadi baheeru hin jiru. Maalumaafuu araarri yoo bu'e qaamni kamiyyuu yookaan immoo uummanni Oromoo hundi nagaa barbaada waan ta'eef nagaan akka ufus nuus abdii qabna jechuu barbaanna. Egaa qabxii koo kana hangammaatti yookaan gungummiin koo torbanii kana hangammaatti daawwataa turtan ture. Isinis yaadaa fi qeeqa qabdan karaa koomentii nu dhiyeessuu dandeessu. Qophii kana qopheessuun kan sinfaana ture Allalisaa Dhaabaati akkasumas ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Torban qophii gungummii biraan hanga walitti deebinutti qophiilee hornii miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.